Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa walitti kan darbattani kubbaa miti rasaasaa. akkuma agartan ugaa ijoolleen yuunivarsiitii keessaa dhiisanii aariidhaan mana barumsaa gad dhiisanii salaamaawii salfii ba'aa jiru. Innis amma agartan Amboo keessatti yuunivarsiitiiwwan bakka 5 mojaatti godhameera. Addis Ababaatti godhameera, Dirreedawaatti godhameera, Ambootti godhameera, Jimmaattis godhameera. Yuunivarsiitiiwwan gara baay'ee keessatti godhamaa jira. Nama kan benar. Wantai waya dan benar. Ini kau buta aja deh. Tak kemarin. akkuma agartan ugaa ijoollee yuunivarsiitii qofatu hin ta'in ijoollee mana barumsaa gara gadii baratan illee akka jiran dhiisanii babba'anii jiru. Silaa jara qofaa miti iyyuu kan ba'uu qabu. Uummata guutuu beetu akkasitti salaamaawii salfii ba'uu qaba ture. Garuu kan baba'aa jirus jira. Ta'u malee kan immoo irra caalaatti kan mul'ataa jiru ijoollee yuunivarsiitii. Maal taate simboo koo fuulli keessoo gadda? Maal nagaa miti moo maaliif yaadaan badda? Otoo salaaleen koo qe'ee isaatti cabuu, otoo ajjeefamee waa birmannaa dhabu, otoo afaan qawwee saba koorra labu, nagaa nan gaafatin ani nagaa hin qabu. Otoo imimmaan armee ijarra lola'u, otoo dhiinni lammii lafarra lola'u, nageenyi isaa dhufa karaa kooyyuu labu, nagaa nan gaafatin ani nagaa hin qabu. Otoo haadhoon kiyya akka horii qalamuu, ani nagaa hin qabu nan gaafatin lamu. Eeyyee dhugaa jette eenyuun nagaa qaba? Cabni saba kiyyaa anaafisoo caba. Utuun armee arguu imimmaan shee cabu, utuun ijaan arguu dhiigalmaan shee cabu, anis nagaan qabu dhugaadha sin sobu. Maal taatan Oromoo maal taatan yaa saba? Uummanni salaalee isiniin alatti saba biraa qaba, fira biraa qaba. Kaa wal kakaasaa wal wajjin akaanu. Uummata salaalee sagalee haa taanu. Amma radeessanuu bakka sagalee ta'uun dirqama wallaahi. Nu malee nama tokko hin qabanu jarri kun. Namni akkasitti akka hoolaatti gorra'amuu hin qabu bakka dhaabbachuu qaba wanti kun. የውግዘት ሰልፍ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እየተካሄደ ነው። በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምግብ አድማ በማድረግ በፋኖ ቡድን እየደረሰ ያለው ግድያ እንዲቆም ጠይቀዋል። በተጨማሪም እንደ ድሬዳዋ፣ ጅማ፣ አርሲ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችን በሰላሌ ማህበረሰብ ላይ እየደረሰ ያለውን አሰቃቂ ግድያ በተመሳሳይ ድምጽ አሰምተዋል። ijoolleen yuunivarsiitii ka amma danda'anuun amma akkas godhaa jiru. Nu garuu maal godhaa jirra? Nu akkamitti sagalee ta'aa jirra? Meemee sin akkam gara kamiin sagalee ta'aa jirtu meemee? እኔ ኦሮሞነት የሚጋፈጥ ቢሆን እንዲገፍ ነው የማደርገው። የሚቀየር ነው ቀየር ነው የማደርገው። ባለጌ akkas nama boosisa ka. Jechuun maanannataችንን እንድንጠላ ነው የሚያደርጉን. akka of jibbina nu taasisaa jiru jiru. Hindumna mahayini hotaane Oromoo hotaane hinduna waan immoo boota nutti godhanu fa. Baddaan nu fudhata. Girabaa olitti galaa jedhani girabaa gadi finnedhani halkan tokko nu bulchaniire nu bulchan. Asumatti mootummaan nu haafit. Maal balleessin? Badaluma maal qabu? Wayyo kaleessa ilaan taatiti yaasii gadi jirti uummanni kanaa gadi jirti. Ilaa akkanatti foqoqe keessa darbe na jalaa duutetti qaadhaheera jedhe. Ibsi kun argeera inaan kaasatti halkan na jalaa dhukkubee qofofe. Maaliif? Maal balleessine? Maaluma baddalleere? Duraasila walumaan jirra. Walumaan gabaa ol, walumaan sargii ol, walumaan gabaa. Haati keenya akkas bo'aa jiru ka hammeewwan akkas bo'aa jiru. Nu garuu qanii lama sadiin hin irraanfanna lama. Garuu kan madaa saree ta'etti turu maatii sana. Bakka dafiin fayyu bakka wanti kun. Yaada akkamii akka hoolaatti ciibsee gisee gorra'u. Warroonni mootummaa deeggartanii fi akkasuma warroonni Oromoodha jedhee kan bahee bosona jiru deeggartanis jechuudha waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartanii fi isaanillee gaafii isinirraa qabaa jechuudha. Mee gaafii kana deebisaa naa deebisa. Ilmi abbaa gadaa jedhanii kan amma angoo irra jiru
ilmaan abbaa gadaa dhumataa biyya abbaa isaanii irratti biyya taaddee birruu irra biyya waaqoo guutuu irratti biyya elemoo qilxuu irratti mormi isaanii irraa muramee fannifamaa qalamaatiin ilmi abbaa gadaa isin jettan kaminni tokko san lammaffaa Oromoodhaaf jedhanii Oromiyyaaf jedhanii bayanii bosona jiranii firii mukaa funaannataa jiranii jettan Oromoo fi Oromiyyaan isaan bayanii bosona jiraniif tanadha aayyoon isaanii dhiiga bootu kanadha aabboon isaanii dhiiga boo kanadha obboleessi isaanii qalamee fannifamu Oromoo fi Oromiyyaan isaanii boru bulchuudhaaf hadha isaan bosona jiran tan firii mukaa funaannataaraniif hoottamiin jedha bar yookaan gabbayanii dhumachuu yookaan ammoo itti dhiisu. Nama dhibu dhugaa rabbii kanuma bakka inni baddaa jirus maalee gaajara qoy gizee uummanni isaa akkas dhumu yeroo kamiif qoy dhugaa rabbiin isiniin jedha yeroo kamiif. Gizee uummanni dhumee kee qofa sagalee ta'uudhaaf wanti biraan jiru gizee haati isaa akkas boossu gizee kana hin taanee fi gizee ni ta'uuf hin jiru bakka. Baadiyyaa duutuu san keessaa baatanii akka nama takkaa baadiyyaatti dhalatanii ummata baadiyyaa kana yoo darartan rabbi maal isiniin jedha boru maal himattan ko aangoon ergisaa bar irraa kaataa bar Hayila Sillaasaniin ka'ee bar hammaamatti awwaalame bar. Mililikka isin sagaddaniif har'a 4 kiiloo keessatti dhaabdanii sagaddaniif qomaatee ofirratti dhudhuufaa du'e bar mootiin ummata dararu addunyaa kana gubbatti milikkata argaa bar mootota Itoophiyaa bulchaa turan keessa silaa warra aangorra jiru kanaaf jechuudha an dhugaa rabbi isinitti hima mootota Itoophiyaa bulchan keessa mililik osoo lubbuun jiru yoo walgahii deemu hin dhudhuufaa bar dhuufuu qabachuu hin danda'u bara. Dhufu muujizaan rabbiin addunyaa kana gubbatti garsiisa wallahi warra seenaa beeku gaafadha olaamaa'ota gurguddoo gaafadha mililik yeroo sabsabaa deemu dhufuu qabachuu hin danda'u hin dhudhuufa bar wannoo godhatee deemaa jira ture maalinni kagaangeetti godhan san kagaangeetti godhan asirratti gaangeerraa godhanii qillisu sammaa maqaa isaa akka qaayidaa bareeduma kaabbaa isaa kanarra bilbila akka gaangeessantu jira kamilile. Akkasii gaa jarri keenya waan hojjetan hin beeknu kan dhumaa jiru uummatuma keenya. Eenyutti mannameme namni amma akka dhageettii hin qabnu tu ergasiitii dhageettii qaba uummanni. Maaliif jennaani kan hoogganaa jiru sunuma eessatti sagalee keessan himattu jechuutu jira beektu. Amma noo eessatti manna kan dhumaa jiru kan qalamu nu. Yaa jarana waaqni hin jiru. Waaqni hin jiru ko uummanni kun erga waggaa meeqati inuma iyya inuma du'a inuma qalama inuma babaa'e ibiddaan morma muranii feerrotti fe'an ibiddaan guban jiraa awwaalan jiraa fannisan maali waan hin taane qaban uummanni kun waaqni hin jiru ko ani waaqni hin jira jedhan malee waaqni hin jiru. Eeshi yoo jiraate waaqni kun uummata kana maan ilaalle uumaa isaatii miti maa Oromoos waaqumatu dhuumee miti maan ilaalle waaqni kun silaa hoo seera ta'e seerri hin jiru odoo seerri jiraate waggaa meeqati hinuma eeyyama seerri uummata kanaaf furmaata laatu hin jiru uummanni kun karaa namaan dhaqne uummanni kun mana namaan dhaqne uummanni kun diimbara namaan tuqne nyaadhaa jedhee obaasuu malee dhugaa jedhee laachuufi malee uffisuu malee. Hambele bela basu malee uummanni kun ko umaan goone maal balleesse uummanni kun namni akkamitti ciisee akka walatti qalama jarana olaan qate dhalli Oromoo olaan qate dhiigni ilma Oromoo olaan qate bar waaqni hin jiru ko eessa jira ishii waaqni kun eenyu dhagaa ishii waaqni kun ishii nu nagayin ishii nu nagayinu cubbanyoota ishii abboota kanaa maan nageenye waaqni kun haadhota kanaa maan nageenye waaqni kun maaloo ishii eenyutti iyyan. Akka samma namni jedhu itti ga'aa jira jechuudha. Amma waaqni hin jiru jechuutti ga'aa jira jechuudha. Jira wallahi rabbi jira hin arga garuu akka namaa inni hin sardamu. Hin kennaafi waagaa jira hin kennaafi garuu munu amma kamiin ofirraa eegaarraadha. Amma kamiin ofirraa itti saarraadha nama akkasii kana. Amma mana keenya galutti eeguun qabnu nama akkasii. Wallahi amma mana keenya galutti eeguun qabnu. Yookiin duu yookiin jiraachuu yookiin kabajamuu hin kun sodaatamudha bakka eega dhumuu taate wal qabannee dhumnaa jechuun biyya sanitti deebinee jechuun ka biyyaa beellee erga dhumuu taate jechuun shummoo taaneeti badanii banna malee inshaalla lafa abbaa keenya irratti ajjeefamaa tumamaa sodaachaa hin jiraanne jechuudha yookiin sodaatamaa yookiin kabajamaa jiraanna biyya abbaa keenya irratti.
Oromoon hadheeffatee lafaa ka'uu qaba. Oromoon garaa muratu qaba. Kalaas sirna gadaa maal gadaa nurraa dhiisaa nama waa'ee sirna gadaa dhugaa rabbii dubbachuudha. Oromoon sirna qaba safuu qaba jechaa uummata keenya sodaachisaa jiran. Uummanni akka dhagaan darbanne ta godhaa jira jechuudha. Uummanni akka bakka qabatee hin ajjeesne godhaa jira. Maaliif gadaa qabna akkas godhuu Oromoo irraa hin jiru. Maqaa Oromootiif gaarii miti. Maqaa Oromootiif gaarii miti wanni jaamu hin jiru. Sadarkaa mormi nurraa muramu sadarkaa basmaam jedhamee akka re'eetti qalamuu caalee erga geenye booda wannummaan Oromoo irraa kun inni eegamu jedhu tokkollee hin jiru. Bakka nu deemnee ajjeesna hin jenne. Garuu suman murradhutti nu ajjeesuu dhufe ofirraa eeggachuu muu qabna bakka. Nama si ajjeesuu dhufe koo ofirraa yoo ajjeeste ofirraa takkalaakkala harta jedhama malee deemtee ajjeeste hin jedhamu. So ቢያንስ መከላከል ነው ይሄ እኛ ሰውን አልነካንም እነሱ ነው የነኩን ኑቲ እንዴም ነው ጀራቱን ትዱፍ ማጀሱ ለፈከኛ ረትዱፋን ሚቲ የሮካ ነገሩ ሙዋቶ ኮንቴኖ ኦፕሽኑ እንጅሩ አርቲስቲ ሰከምቱ ጅራ አርቲስቲን ኦሮሞን ቀብዱ ቶኮ ሰከሚ መሂናትሚያ ይሰከን አኒ ከን እንጀዱ ጀራና ሆቴል ወይ ኤብሰም ወይ እንጅሩ ማኒ በርኖታ ባለ ሀብቲ ወይ ኤብሲስ ወይ ቶኮ እንጅሩ እንጅሩ ኢንተርናሽናሊ ወይ ሆቴል ወይ ዮካንሲ ኤርፖርት ወይ ኤብሰም ወይ እንጅሩ ጋፋ ሰነ ፕሌኒ ኬሰታኒ ዮካን ጋፋ ሆቴል ለዴ ቶኮ ዲዮን ኤብፋሚ ማኪና ሳኒ በበሬዳ ሰነን ይጀሩ ሞር እንጅሩ ሆቴል ለዱከን ዮም ሰገሌታ ተሬ ሰበኬ አቶ ገራኬ ጉተቴታ አቶ ዋን በርባዶ አርገቴታ ፍንፍኔ ኬሰት ማነ ጃረቴታ ኮንኮላታ ቀበቴን ቤግነ ቀበቴታ ፎቂ ጃረቴን ቤግነ ጃረቴታ አኒ ከናንዱራ ኦሮሞ እተኒ ስርባ ኑ ስርብሲሳ ጆሌ ክቹ ከራተን ቢሲሳ ቱርተኒ ኢሲኔን ገራ ጉቺሱፍ ቆፋኒ ከናፍ ዱአ ቱረን ኦቦላንኬ ኛቴ ዱግዴ አፋንኬ ሂዳቴ ጨልሱፊ ከናቱ ኡመተ ኬፍ ሰገሌታ ቱርት asitti bakka kana caaluun dhugaa rabbii bakkisaa namatti mul'atu. Dhageessaniitu miti paarlaamaa keessa taa'e kan inni haasa'u. Narraa dhowwaa biyyi narraa dhowwii lammaa narraa dhowwii yookaan an taane garuu qeerroo kootti ni yaagisee ni jedhu. Bakka akkas jechuudha artistiin keenya silaa kan ta'uu qaban. Faandoo wal arganna fagaara haadha keetii. Harka keessee sin qabanne miti. Dubbiin akka kana dura shawaa baasuun sunii deebuu baannan immoo nagartu. Uummanni hamaaraa hundi qophaa'e mana kee irratti fagaara haadha keetii. Hin agartammoo barbadooftee kadhattu waan uummata kadhataa haadha fagaara haadha keessatti. Biyya keessan hin dhumne biyya keenya dhuftanii nu nyaattan malee. Hin argattu immoo dubbiin akka kana dura shawaa baa keessatti sinii kennamte sun sinii kennina ammallee. Ishee ni beekne ijoolleen Oromoo immoo akkatti sinii kenninullee akkatti lolanillee akkatti lolchiisanillee ni beekne. Akkati gaal basmaam jedhi gaallaa ittee qalte sanatti kana dura mana kee gumnee si ergine miti amma immoo hin agarta akkatti waraannamtu ilaalta mana kee miti amma immoo kan gumnu suma fayyaa kee qabnee gumna malee beenzila sitti naqne kanan goone taanan immoo humna addaa Oromiyaatiin kunis humna addaa Amaaraatiin malee kana taasisne taanan ijoolleen Oromoo hin agarta akka garaan keenya nu gubate kanaan hin gubanne. Akka garaa keenyatti abiddanatti kanatti guyyaa tokkitti garaan keenya immoo haannan wal qabanna. Ijoollee dhiiraa danuutu jirti bakka kan garaa kutattee jirtu. Kan waagaa jaraa kaffaluudhaaf jirti. Hin beekna garuu hin kaffalama wanti kun. Haa turuu malee hin turra malee nurra jette miti boombiin. Hin turama malee dhugaa rabbicha waagaachon ይከፍላሉ. እንደዚህ ያደረጉ አካል ሁሉም ዋጋቸውን ይከፍላሉ. keessa jirtan keessatti biyya si waliin taggaa jirtan keessatti tuulama shawaa keessatti jechuudha lafa tuulamaa irratti teessee finfinnee keessatti koo biraa oofaa akka barbaadde jiraata utuu si wal nyaattanu faannoon galee ummata keenya gaallaa jedhaa ciibsee qalee jennaan calliftanii nurratti ilaaltanii waan nu callimnee seenyee sin ilaallu sitti fakkaataa jira. Nagubaan qeensi jirri galtee ummata keenya qortu naguba. Waa bira jettaati qeensi jirri ummata keenya irraa qortu nagubaan qeensa nagaa yoo siifan qoranaan jette nagubaan qeensa sin jedhaadhaam hin barbaannu qeensi keenya qoramuu hin barbaannu ummata kanaan dhiisaa lakkisaa madaa qabna ummata kanarraa lakkisaa nurraa dhorgaa lama taati nurraa dhorgaa
akkamitti isinii wal nyaataa jiru achi keessatti faannoon galee uummata ciibsee qala. Eessa jirtu yoomiif ree? Nu kooduu jibbineetu kan nu qeerroo guyyaatti kumaatamaan Bishooftuu keessatti wareegama kennine maaliif dagattan? Isin caala beennaa kaleessa maal ta'aa turtan isin? Kana dhugaan jiru. Uummanni kanatti gabbaramaa ture haadhotiin keenya akkam boonyiidhaafi. Ammas garuu haati keenya bohuun dhiisne bakka. Wanti kun garuu waan tokko lamaan dhaabbatu miti. Itti fufaa jira wanti kun. Ammas taanaan yoo uummanni guutuun walitti qabate walitti hima waliin mari'ate tokko ta'ee gadi hin baane inafu wanti kun. Bakka አንድነታችንን የሚጠይቅ ነገር ነው. Tokkummaa keenya gaafata wanti kun. Tokkummaa keenya kanaaf ni balaaleffannaadha. Agartanu barattoonni bakka baay'ee dallananii baay'ee aaranii kaanii jiru. Wanti kun nurraa dhaabbachuu qaba jedhanii jiru bakka. Akkasii uummanni guutuun nurraa dhaabbachuu qaba jechuu qaba bakka. Kana jechuu qaba. Yookaan antaan immoo bor mana kee dhufa. Dhufee obboleessuma keessa jalaa baafatee akkas akka hoolaatti si ciibsee deema. Sagantaa biraatiin ammoo walitti deebinutti.